keenya kun miidiyaa keessan miidiyaa isin bohaarsu miidiyaa isin baay'ee jaallattan miidiyaa tapha hayyuuti. Har'ammoo keessummaa addaan isin qabadhee jira. Hayyuu wajjin taphannaa. Hayyuu tokko isin qabadhee dhufee jira. Hayyuun kun isin taphachiisu akka ijoolleetti akka nama guddaatti yoo barbaadan of jijjiiru. Kanaaf istiidiyoo keenyatti isaan waammannee jirra. Baga nagaan dhuftanii hayyuu baga nagaan dhuftanii keessummaa keenyaan waamicha keenya kabajanii dhufuu keenya keessaniif baay'ee isin galateeffanna. Guddaa galatoomii. Tole galatooma. Gaaffii keenyarraan yookaan egaa hayyuun kun hayyuuf qorataa seenaadha. Akkasumas mana daabboof mana shaayii qabu. Dhaxxanii fayyadamuu dandeessu. Asumaan ispoonsara keenya kan ta'an mana shaayiif mana daabboo HQSC guddaa galateeffanna. Seenaa hayyuu kanaa nama guddaadha. Wanta guddaarraa baranna. Isaanitti deebisa. Baga nagaan dhuftan. Baga nagaan dhuftan. Wanta gaaffiin keenya jalqabaa kan inni ta'u mee isin gaa nama guddaadha. Seenaa bal'aa dabarsitaniitu. Mee tokko tokkoon seenaa keessan nu ibsaa isiniin jenna. Seenaa ma keessan irraa kaanuu gabaabsaati. Guddaa galatoomii. Kunoo waamicha kee kabajee wayyaa utuu manatti nambisin kunoo irraa jalaan uffadhee dhufee jira. Baay'ee bulluqa kanaafani akka hayyuu seenaa qorataa tokkotti beekumsi na kee urkee akka numnetti kan uffadhee dhufee jira. Galatoomii siin jedha. Baay'ee galatoomii. Seenaan koo egaa ani seenaa baay'een qabu. Seenaa ofii kooti seenaan qabu garuu seenaa namaa nan qoradha. Akkuma nama tokko 914 garaatti baatamee dhaladheen umuriin koo yeroo barnootaaf ga'etti mana barnootaa hin seenne sammuu qancaraadhaan mana barnootaa lixe. Kunoo egaa jireenyi koollee qancaree jira. Achumatti hin guddatu waliin deemu mana shaayii koo namni dhufee dhugaa shaayii isin dhuguu waan tokkollee hin fayyadamu. Gabaanillee bira dabartee agabuu galti qe'eetti kan madha seenaan koo bal'inaan seenaa koo nama biraatu naa qorata kana. Egaa akka waan guddaarraa barattanii abdii guddaan qaba. Isinillee xiqqoo shaasaa keessan fooyyeffadhaa. Gaaffiin keenya kan biraa egaa seenaa keessan kana keessatti yeroo ijoollummaa keessanii hayyuu ta'uu ijoollee leesniin jechuun ni ulfaata. Yeroo ijoollummaa keessanii akkamittiin dabarsitan? Maal gochaa turtan? Ijoollee xixinnoo isaallee dhiisnoo ijoollee shamarranii dhiisna ishee maal gochuu jaallattu mee? Ishee hayyuudha isinii. Waan gochuu jaalladhu durii waan dur gochuu jaalladhu yeroo namni wal hamatu yeroo dubartoonni wal hamatu yeroo dubartoonni safara keessaa wal loltu walitti nammitu ijoollee irratti wal loltu akkasumallee yeroo aaddeetiin saayee fi aadde saayeen waa'ee aadde Abbabechiin hamatan baay'een dhaggeeffachuu jaalladha. Yeroo namni wal hamatu keessaa baay'een jaalladha. Seenaa koo keessatti iddoo guddaa kana akkan ga'utti kan na fayyadanii aadde saayee guddaan galateeffadha. Aadde saayee isinillee yoo nu hordofaa jirtu ta'e guddaa galatoomaa guddaan isin galateeffadha jechuun barbaada. Baay'ee nama dhiba. Ijoollummaa keessan akkamittiin dabarsitan? Ijoollummaa keessattuu ijoolleen maatiin ijoollee garafuun jira. Isin akkam garafamaa turtanii waan balleessitu? Ijoollummaa koo kan itti dabarse waan sirbu ijoollummaan koo konkolaataadhaan na bukkee darbee jechuuf nan danda'a. Aadde Tinsaayeef aadde Abbabechiin utuun hamadhee walitti naqu. Ati kun agaruu fiigeen baqadhee ijoollummaan koo konkolaataadhaan na bukkee darbee akkasittan dabarse ijoollummaa koo. Gaaffiin keenya kan biraan hayyuu fi qorataa seenaa ta'uun fi mana shaayiif mana daabboo qabaachuun akkam ulfaatu hayyuu qorataa seenaa ta'anii akkasumas mana daabboo mana shaayii qabaachuun akkam ulfaatu xiqqoo hin cimu badaa. Hayyuuf qorataa seenaa ta'anii mana daabboo fi mana shaayii qabaachuun hin cimu. Maaliif yoo jette afaan duwwaa namatti odeessuu irraa
afaan nama gorsuu irra dhimmattee ama callistee afaan oduu namatti tumaa ooluu irraa seenaa qoradhettee namatti oduu tumaa ooluun faayidaa hin qabu. Garuu shaayitti laachaa nyaachisaa jalaan immoo waa fudhachaa yoo goote bu'a qabeessa taata biizinesiidha kun karaa biraa jechuuf nan danda'a. Tole akka hayyuuf qorataa seenaa tokkootti biyya kanaatti keessumaa hayyuuf qorataa seenaa guddicha akka gaanfa Afrikaatti mana daabboof mana shaayii qabu hayyuu sammuu guddaa qabu tokkotti immoo seenaa keessatti seenaa biyya kanaa sirreessuu keessatti sirrachuu qaba wanti isin jettan hoo jira. Ishee kana mee daawwattoota keenyaaf qoonnee xumurra. Kan sirrachuu qabu akka biyya kanaatti dookumentarii bareedaa seenaa fokkisaa seenaa hin jirre waama biyya lafaa kanatti dhalatee uumamee hin beekne kunoo dhugaa jettee mul'isuudhaa fi dubartoota hamatan dubartoota hamachuu danda'u. Isaaniifis biizinesiidha baay'ee dubartoota hamatan kana mootummaa walitti funaanee iddoo tokko keessatti walitti gurmeessee hojjechiisuu qaba. Yoo isa kana ta'e malee seenaan biyya kanaa sirrachuu hin danda'u. Warra hama danda'an dubartoota hamachuu danda'an dubartoota waa'ee ijoollee irratti waa'ee indaaqqoo irratti harreetu minaan koo dhiide warra jedhan boneetti namni minaan warra jedhan kana isaanii mootummaan walitti qabee iddoo tokko galchuu qaban jedha. Kanuma waan waamtanii galatoomanii jedha. Mootummaanis kanatti yaaduu qaba. Tolee kabajamtoota hordoftoota keenya qophii keenya guyyaa irraa kanumaan xumurreerra. YouTube keenya kana subscribe nu godha. Viidiyoo keenya daraa like share godha. Torbee qophii biraadhaan walitti deebina. Ammasitti nagaan tura. Galatooma.